batala babbaro delenchi dagala imarafta ume yayyaba wala buyo dabu haleli falmata marganabu imarafta ume yayyaba wala buyo dabu haleli falmata marganabu unirajuma baram paras baranale skita sirba imbair biyan kolujibba unirajuma baram paras baranale skita sirba imbair biyan kolujibba 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 simareto himadi dundu aditire lalachi mareto falfaltun falafitire simareto ofin kennin barabadutti lala simareto darre susuma giddutti gota anfaro gamajiga of dagatam biyadaba tikefata dira wajaga hinamanin birakaba malan ofsa ofsuna kakaba bari jabanni kan jaba malan ofsa ofsuna kakaba chimi jabanni kan jaba maqaan kiyyee Liban Gurraachaatiin jedhama. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddonboorooti. Ayyee galatoomi Liban Gurraachaa gara maree keenyaatti ceena. Haalli waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii ba'aa Cibraa Soddonbooroo keessa jiru maal fakkaata? Haal bareedaatti jira. Haal baay'ee namoonni haal baay'ee nam gammachiisu. Hedduu keessa turree guyyaa 26 saaree 8 barkum 2022 guyyaa jimaata jechuun injifannoolee hedduu nam boonsan hedduu keessa turee waraanni bilisummaa Oromoo wobo zoonii kibbaa Cibraa Soddonbooroo erga kan irratti haal baay'ee nam boonsuuf haal baay'ee uummata Oromoo gammachiisudha. Kanaaf leessa Cibraa Soddonbooroo harka hin qabne Cibraa Soddonbooroo hedduun isa ganii Cibraa Soddonbooroo jiru harma golboogganee Cibraa Soddonbooroo hundumti isaatu harki kennatee taphantee jedhaniitiin ololaa turani. Kanaaf lolli kun ammoo olola diina kana fashaleessee uummata Oromoo gammachiis jenneetiin lolli yaannu itti qindeessineetiin hojjennedha. Kanaaf Cibraa Soddonbooroo jiraachuu isaa kan diinas hubachiise gantuu fi yartus shifaatis ta'uu isaa nama agarsiifneetiin jirra jechuudha. Egaa silaa namni wal jibbu wanti inni waliin hin jenne hin jirtu jechuudha. Maal jennaani namni wal jibbu toltu waliif hin yaadu hamtuu walitti yaada hamtuun ammoo diinisitti yaadu sabqabseetiif yeroo akkanatti humni taateetiin gabbaate ummatti itti dura mul'ata ummatti keenya ukkaamamaa miidhama waan ta'eef kanaaf lolli kun ammoo lol qindaa'eetiin Cibraa Soddonbooroo filaattuu akeekaa fi kaayoo akkaataa diinni ittiin socho'uu irratti hundaa'ee kan lolootuun ta'uu sagantaa mata ofii qaba jechuudha. Kan turreef illee sagantaa mata keenyaatii fi haalota gargaraa waan turreef kanaaf ammoo jiraachuu keenya uummanni keenya waan keessan nu banneef olol diina kanaaf akka inni raafamne lolootuun ta'inu ni jirra jenneetiin hawaasa keenyatti hubachiisuu fi tarkaanfii kana fudhannee jechuudha. Ayyee egaa haala waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddonbooroo keessa jiru nu tuqxaniittu humni bilisiginnaa yeroo garaagaraatti loltoota hedduu isinitti bobbaasee isin balleessuuf yaalii garaagaraa taasisaa ture. Haala sana akkamiin keessa baatan akkamiin irra aantan? Egaa humni isaadha jennaani humna hedduun dayyuu Cibraa Soddonbooroo hanga balleessinutti waraan bilisummaa Oromoo balleessuu hin dandeenyu ka jedhu humni akkuma jiru Oromiyaa hundayyuu keessaa funaanamee iddoolee gargaraatti funaanamee as Cibraa Soddonboorootti nurra duuleetiin ture. Kanaaf nu dhabamsiisuu hin dandeenye tarkaanfiin Cibraa Soddonbooroo guyyaa guyyaan fudhatu mala erga namni hin garre hin jirtu. Kanaaf nu dhabamsiisuu lakkisi hedduu nu kaleessa qabannes nu buqqisuu hin dandeenye jechuudha. Maal jennaan kamuyyuu karooraa fi sagantaa ofiitiin sochoonaa sagantaa keenyaa sochoona malee karooraa sagantaa diinaatiin hin sochoon waan ta'eef karooraa sagantaa diinaa kun guutuu fi dhabuudhaan ribeelola waan taaneef kallattii nu barbaachisu sochoonaa malee
karoora sagantaa diinni qabatee socho'uuf guutuu fidhamne malee inni yookaan nu buqqise yookaan inni iddoo nu sochooseetii miti jechuudha. Kanaafuu haala kee turreetiin jennu kan keessatti injifannee irra aanne gaafa irra aanneetiin jennu sani injifannoolee keenya sani deebineetiin akka diinni arsin buuneef jecha karoora inni qabateetiin ittiin nutti duulsanii fashaleessuuf jecha dura kallatti biraatitti dura miliqneetiin jirra jechuudha. Kallatti biraatitti dura miliqnee jedheetiin jenne asu wal maddi ciifne jechuudha. Akkaataa ammoo inni itti karoorfateetiin humna manga kan qabateetiin turetti akka riqololaa tokko turtaa waan hin barbaanneef iddoo inni akkan ta'uuf sani gadhiifneefi dura goruu keenya hin jirti jechuudha. Maal jennaan uf ijaaruu ajeelsan. Uf ijaaruu fi ammoo dura goruu keenya jira malee iddoo sanis akka inni humnaan hin qaban nu lakkisi uummanni Oromootu guutuu nu ragaa jechuudha. Lola jimaata darbe agayya 26 barkuma 2022 woboon Cibraa Soddon Booroo taasise akkam ture? Haalli diinaa'oo akkasumas injifannoowwan argaman dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf kaasi. Guyyaa 26 8ffaa barkum 2022 tarkaanfiin ture tarkaanfii hedduu nama boonsu. Kanaaf konkolaataa 15 oolli qabatteetiin gara bulbulitti nageellee irraa sochootu. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo woboo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booroo akka itti hidhuudhaan iddoo addaa yookaan culul yookiin madgoo jedhamtutti kukutee kiinaa 15 san hedduu isaa barbadeesse meeshaa akaamaa 34 irra boojjee biikimmi tokkoof bishqa tokko tasaas biikimmi 850 tasaasi kilaashii 2,200 ergaa makiinaa sun guutuma guutuutti achitti daaraa'ee caccabisa kaleessa guurrattee hirkiftee achi yaatteen jechuudha. Kanaaf lola hedduu nan boonsu kan diina rifaasisu ta'uu isaa hawaasni Oromoo guutuun itti gammadee Cibraa Soddon Booroo olol isiin qaantuu fi qilleensi isiin oli gadooftufanii sob isiin faarsi ta'uu isaa hubatee uummata Oromoo hedduu gammachiis ta'uu isaa Cibraa Soddon Booroo guyyaa jimaata san akkaataa loli isaa kan injifannoo ta'an xumuree hawaasa isaa boonsisa kan baay'ee nam gammachiisudha. Lolli nam gammachiisee ture. Ayyee jaalliban hedduu galatoomaa. Egaa yeroo darbe duubee keessaniin poolisoota humna addaa Sumaalee of gargaarsisuudhaan murni bilisiginnaa haalota tokko tokko hojjechuu eegalee ture naannoo sanaasin buqqisuudhaaf. Lafa sanatti shira diinaa kana akkamiin irra baatanii naannoo sanatti uummata Oromoo fi Sumaalee illee yeroo itti walitti buusuuf yaalii godhantu ture. Kana hundaa akkamiin keessa dabartan? Kun beekamaadha. Mootummaan garboomsataani kun yeroo baay'ee uummata Oromoo uummata Oromoo walitti buusaa ture. Kanaaf uummata Oromootiif Oromoo walitti buusuu hin dandeenye erga waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa seeneetiin jedhe uummata Oromootiif Oromoo walitti buusuu waan hin danda'iniitiif lol daangaa kaasuudhaaf carraaqqii guddoo taasisaa ture. Soomalootaaf Oromoo walaasisuuf carraaqqii guddaa godhaa ture jechuudha. Kan irratti ammoo hedduu dur dhaabbannaa gamkeenyaan hedduu dur dhaabbanne turre jechuudha. Hawaasa Oromootii fi hawaasa Soomalee walitti fiduudhaan haasaa gargara taasifneefi akkaataa wanti kunin karoor mootummicha taate itti ibsine hawaasni keenya nurra fudhatee hawaasni Soomaleellee nurra fudhatee qaamotaan gamsan jiranii fangaman jiranillee haasa'uudhaan waan bar dabree haasofne seenaa dabreetiin ture akka eenyumti jibbuu hin qabne akka seenaa sun ammoo seenaa mootummaa kun ittiin hangotan dheereffachuuf jecha hawaasa walitti buusuu jiru ta'uu isaa akka Oromoon dammaqeeti mootummaa kanatti fuulin deebiifamne kan taasisuufi akka Soomaaleenis garbummaa irra jirtan beekteetiin ofirraan qolanne taasisuuf kan akka inni godhe itti bakkiifne turre jechuudha. Hawaasni gammachuudhaan nurra fudhate. Kanaaf sagantaan inni karoorfateetiin jedhu dura fashalee ture jechuudha. Kan gama Oromootiin hin danda'amneefi gama Oromootiin dadhabamteennaan uummata daangaa kan lamaan walitti buuse sila carraa kanatti fayyadamuuf waraanni bilisummaa Oromoo gamsu reebee akka inni Soomaloota dheetiin jedhu ammoo ofii heddoo fi yookaan teessoo waraana bilisummaa Oromoo bakki inni durii qabateetiin jedhu sani deebisee ofii qabatee ofii of jaaruu barbaaduu fi kanaaf karoor kan baafate jechuudha. Karoor sana ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye gamkeennaanis baay'isnee akka malee irratti hojjechaa turre jechuudha. Murni bilisiginnaa loltoota hedduu konyaa Gujii Bahaa keessatti bobbaasee lubbuu namoota nagaa obbaasaa jira. Gama biraatiinis rakkoo siyaasa impaayirtii keessatti uumameen uummanni Oromoo godinicha keessa jiran keessaa'uu naannoo gammoojjiitti beelaaf saaxilamee aga daa'imni harma haadha duutee hootutti ga'ee jira. Rakkoo beelaa kana
murni bilisiginnaa maaliif furuu dadhabee itti dhiise? Eeyyan kun beekamaadha. Uummati keenyan silaa beekamaadha. Lolaan tokkoo fi silaa hanga gara qabsootti makameetiin jedha. Hangasuma maatiin ammoo namni tokko silaa maatii sun nam 100 yookaan nam 10 yookaan nam 20 keessa olla tokko taateetiin jette namum 2 3 4tti gara warraaqsaa makamaa namni baay'ee nama mootummichi sanatti jira. Kanaaf ammoo maal jennaani maqaan Oromoo waan itti buuf jecha uummati kan hiraartuu jira, uummati kan hajjeesuu jira, uummati kan beelaan dararuu jira, uummati kan keessatti amma fakkeenya akka aana gumeel talloo faana liibanitti fakkeenya waan inni jedhaa jiru horiin keessanii bushaadha fakkeenya akka gadamsaa fa'aatti akkasi qabannaa. Akin tikfanna akin bobbaafanne obruu keessan ardaadha. Kanaafuu obruu maatu qotachuu hin dandeessani. Kan qotattaniitiin jetta shanee ittiin gargaarta waan ta'eef obruu qotachuu qabdanii. Sarta jedhameetiin iddoo tokkotti walitti naanneessanii iddoo tokkotti walitti ijaaranii namni tokkotti haadha manas taanaan dubartis taanaan maanguddoos taanaan namni gabba'u waardiyyaadhaan sajjaabame gabbaa jechuudha. Bichaanis taanaan bobbaatis taanaan kanaaf uummanni kunin iddoo tokkos keessa gabba'uu hin danda'u. Mishigi waraana galaa jira jechuudha halkan guutu. Kanaaf haalli badaan uummata kan harka qabu mootummaan garboonfataan kun naannoo kanatti uummati kun ammoo uummata hongeen horii isaa jala fixee horii isaa tikfachuu sababa hin danda'iniif obruu sababa qotachuu hin danda'iniif kanaaf ganna guddaa ganga'uu kan roobeetiin jedhu kana uummati kun tokkolleen horii isaa tikfachuu hin dandeenye jechuudha. Maal jennaan tartaadhaan walitti ijaaranii horii isaa kattiksu waraanni ammoo waraan bilisa Oromoo dheetu waan ta'eef kanaafuu iddoo kaan biirran fageessu waan ta'eef achi socho'ee feestaali nyaata jechuudha. Horiin ammoo feestaali nyaatu kan bosona bobba'eetiin jedhu gaafa ati iddoo quufaa hin oolchineetiin jedhe qaamni isa miidhama waan deemu. Kanaaf haalli badaan hongee kun uummata qabate karaa mootummaa kanaatiin horiin irra bobba'ee kan horii hin qabne iddoo tokkotti ammoo dararameetiin miidhamuu jira jechuudha. Kanaaf kan ammoo sababni inni taasisuufi isaan Oromoo jedhu kanaaf of keessaa jechuudha. Maal jennaan maatii shanee jedhan uummanni Oromoo kun guutuun maatii shaneetii miti ammoo maqaa Oromummaa isaatiin miidhamuu jira. Kanaaf maatii shanee ta'eeffata fakkeenya maatii shanee yoo jedhani maatii 10 keessa namni tokko warraaqsa kanas makameetiin jira jechuudha. Maatiinis 9 guutuun mootummichi san harki jirti jechuudha. Harka wayyaba kunis mootummichi san harki jira yoo maatii shanee kan maqeeffattaaf namni tokko isa keessa deemeetiin jedhe maatii 9 bakki buutu jechuudha. Kanaaf kun maal jennaan akkaataa itti hubannuuf akkaataa itti ilaalle akkaataa itti agarreef akkaataa hawaasni bal'aan itti hubateeti jedhetti mootummaan kun maqaa Oromoo lafa duguuguuf jecha maqaa kana fayyadameetiin Oromoo miidhaa jira kan jedhu eenyumtiyyuu qabateetiin daa'imman xixiqqoolleen yeroo waraana warra achi socho'eetiin gad dhufu ni baqatu jechuun ijoolleen xixiqqoon. Ayyee lolli waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru galmi isaa maali? Galmi xumuraa? Kunin galmi xumuraa bilisummaa birmadummaa Oromiyaa mirkaneessuudha inni guddaan. Maal jennaan mootummaa garboonfata kana afaan qawweetiin sabkan iraattee hacuucuu jira afaan qawweetiin irra buufne Oromiyaa walaba ni ijaarraa ka jedhu kan qabanneetiin socho'uu jira. Xumura irratti yaada afeef dhaamsa uummata Oromootiif qabdan yoo jiraate carraan isiniif kenna. Galatooma dhaamsa uummata Oromootiif qabu uummata Oromoo kan biyya keessaatiif kan biyya alaa jirus kan biyya keessa amma tokko waliin jirra kan ammoo nurra iddoo fagoo jirus taanaan baga guyyaa har'aa injifannoo kan waliin jeenna jedha ammoo as deebisi uummanni Oromoo kan qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessu kanaan alatti wanti bilisa is baasu tokkolleen akka hin jirre beekuu qaba jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo kan biyya keessaa fi kan biyya alaa inni dursi tokkummaadha. Nam tokkummaa qabuttu quncee wal gargaaraan arbiisatti jedhanitti nam tokkummaa qabuttu tokko ta'eetiin ifatti ba waan ta'eef tokkummaa akka qabaate bilisummaa Oromoo bir dhaabbate kan karas bir dhaabbachuu jirus itti jajjabaate mootummaa garboonfata kan akka ofirra buufnu jechuu barbaadeetiin jechuudha. Keessumaa warri biyya alaatti paartiilee gargaraa kun qoodamaniitiin achi wal darbanii achi wal miidhaa jiran kunis tokkummaa qabaatanii tokkummaadhaan biyyatti isaanii waraan isaanii deeggarsa barbaachisa kamuunu akka bir dhaabbatan
Amaasii jechuun dhaamsi guddaan qabu. Ayyee Jaalliban Gurraachaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddonbooroo godina Gujii Bahaa keessa socho'u haala rakkisaa keessa teessanii yeroo keessan aarsaa nuuf gochuudhaan dhiyaatanii gaafiif deebii nu waliin taasisuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa isanis carraa kan nuuf kennu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa fuula durattis qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo affeeree turtii waliin ni goonaa kan hanga ammaatti gochaa turre irratti xumurra. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. falmata marganabu aymarafta umeyya wala muyodabu aleli falmata marganabu nirajuma baram baras baranales kita sirba imbair biyan kaludiba nirajuma baram baras baranales kita sirba imbair biyan kaludiba baras baranales kita sirba imbair biyan kaludiba baras baranales kita sirba imbair biyan baras baranales kita sirba imbair biyan kaludiba simareto himadi dundu aditire lalachi mareto falfaltun falafitire simareto ofin kennin barabadutti lala simareto darre susuma giddutti gota anfaro gamajiga of dagatam biya daba tikefata dira wajaga hinamanin birakaba malan ofsa ofsuna kakaba bari jabanni kan jaba malan ofsa ofsuna kakaba